جارته شمرة بيك ديرامت سيقال فيديو ولي تكار كي مالسا إذا تو شمرة دبي يجو إيه قابلي ها فيديو ولي تكار كي سيفي فتين إنه ناسا جرتا يا ركان كي قلت ترى تو ماشي يجون إنت ندورو ما نعمتات النقل تجت تك واي سي مي دماشي تكان الجبر تنفرو دم إسيسان فرو دم كلير سيفي فتي أمانو فراجة يا أسو جاتي كب देने थे ولا كبني دماشي ولا كبني إيش دماشي خيك إيش أبدي تقول لي قالي دماشي جد طبيعي كلا كلا إنجو دماشي نين كمان جندا جرا دماشي خنين جو كان أفتح مغازير دماشي تياما بيسة تيتيو قلبي كبات تشي إيه سنا لفادة مال جتا لبويه أنا دبون دي أبادو مال جتا أنا لفادة عرفات توفيق وي مال جتا أنا لفادة ماجين تيو قلبي كبات فلوسي تياما فلوس ريال جدًا بيسني دينار درهم جدًا كرام يروح أنا تسي قالي أتي ما جرا تفتي ما جرا تلالغا أما كابتنا كبات ديني كان جويا كسيتا ركنا بيجو أقرأ مباركيني Mereka mata seguru, adi mali fi dalam kesuwen jasu itu berarti. Kalau jadi kita lagi ada Roma atau kerja sotio. Kenapa itu adalah project? abdi wa barbadu tiba abdi wa barbadara Dulu mana gamata nagal teh mana cu? abdi wa barbada jira ba Kata si berbada gitu bu. ما ركوا كمان دماشي ونا بربا دركوا مالك بجتشون ما أنا أتي أكان جنب دم فيتو Nama kali wae kana dalam jasu sini. Wallahi lazim. ini nafte ina fakana ba أم بكون نافر كاش أورغا بدني نافت Kana mana na fansina na mana rabiri doa sestani na. Lana siya ini cufte korroke. اتكاتا ولا كابن دماشي Apa nih jennya? Beka hamai na fa. Ang butuh na mana na fa. Nara cikin na fa. الرجل كان أفتح Ina. Ada fade mana so ita. ha di Itu fadi masuk ni jangan lupa beli tinja tadi. isa taduri هذا jalalle abdi taduri ti ha di fadi واللي يقول ترى وجرنا بيبتي جلالي سا. الرقبوي nagese Amala khiyar awan kasimon. Nama toko. Ati safati satu abdi satu ani agenda fina kan jamari. Nama toko wan tekar. Ego gote. Namna agenda udah dubat. Anu beka bota sini berak abdan. Anu beka. Sigale? دماشي Berarti تابع كلا كلا kabar duanya rajin kaba. تابع كلا كلا Berarti jauh benar deh, mabai tagi sana ninja. ها Ini setiap nama berarti berarti dia asal kita ada film punya. Anu sabdu, wanda tidak ada jasa lan, itu kan. Lupunya dalaga kau tu itu sedih tu malah tu ya. Beka tak ada sama le. ولا دماشي ولا كابن koy hafitat mal belle sere yani lubuye Fati. Ini biarkan. Wallahi la boletiya harle boletiya burle boletiya kalesas boletiya afan kiyas kalama tokko jetti kiyas jecha tokko ilma namati marrameti miti sammu kiyam marrameti Ati anak operasi tadi. lemiti Matu na bayan. man beku kam obboleti Masih kan benar ada benda sendiri. obboleti sigale dirkama sija besa haga dirkam ne na rajuru sija besa sigale wan dirkam mo fikenne sigale Assalamualaikum. Wanta kau tiba kau kabdu. Namni dubada. Jarsi kan ke khabat ayat aku fete wajirat tesanu. Angkat tinata tinata. Sikan. kakak tarun juru ka yero ammatitti osana galanne jiranne gale wala ka bayno oso gale galanne jalalle jiran sani walin dema jiranne an garra walin injura na fati bekta kan because Jalalle jalalle ta befa ladies nedi. Utene bikin tu amma fakin afiyo bishan tugote imbai tiba. lakki wan sinjari fin kabaga argan jira eriya bayes jalalle bayes
hanguma naafati wal bareetti ka shantama wal hiike meeqa jira jaarsaaf jaartiin kan osoo waliin galee nama silaa naafati wal fuule akirattu wal niir addunyaa akirattu wal niir jechaan si himaa jira bar jaalallee bulummaan lallisti waan deemtu qabdu deessa hammaadha juutuu bar ani bara juutuu manaamaa wanti jalaalee bitaa bar nan dhageettu rakkoon kan kee beekta wanni hagana nu waliin nu deemsisu hin jiru amma anaafati biizinasa illee waliin dalaguu deemna gara fuulduraatti sii galee biizinasa garagaraa atillee ispoortii eegaltaa anillee ispoortii dalagaa waan akkana waliin daddalagnaa abdiinas jira nu amma konnekshinii dalagaa konnekshinii jijjiiramu sii galee obboleewwaniif obboleettiif obboleessa waliin dalaganii waliin jijjiiraman san waliin jedhamuu barbaanna malee nuti amma maaltu xaabiyaa san keessa nu galche xaabiyaa sirrii hin dalanne yeroo hunda rakkoo malee kana waan ta'eef obbolummaan wanna hunda caalti jabduudha jijjiirama immoo waliin jirra kaan immootu wali oofuun kan torbaan takkaati jaalalli zabana kanaa torbaan takka waliin waliif booyan achi booda wal jibban namni jaalalaan walitti dhufe gargar yeroo bahu jibbaan akkasii hin jiru sii galee nama tokko walitti yoo dhufne anaafati wal miinee onnee wal cabsinee garaa keenya wal cabsinee walitti rifannee gargar deemna osoo dura immoo nagaa waliin haasofnee waliin taphannee nagaa akkam waliin jennee wal bira kunnee dheeraa deemuu dandeenya. Immoo teetiitu nagaan hin jiraattu. Nama nagaraa kiyya qulqulluudha waan rabbii kiyya kadhadhe. Egaa maal balleessi anama maaliin sitti haasa'a akkam godhi naan jetta. Jeen wayii balleessite jen. Kun amala Oromooti. Amala Oromoo qabdu si immoo hoggaan jiru. Akka keetii kana. Akka keetii kana siin jedhu. Ati murtee dabarsaarta Muhammad teessoo gubbaa teettee haala kanaan. Dumaashi maal akkana haasa'uun teessoo gubbaa Firdi beetii na fakkaatu jiraan. Taabiyaan kana akkana. Baalaan gaafsetamu. Firdi beetii waan jirtu na fakkaatu jiraan. Inni ati qabdu bareedaa kayya nama sin jaalatu jettee nama sin jaalanne jala raabaa. Keessatti nama ofii jaalatu osoo hin ta'in nama ofii si jaalatu fudhata. Nama ofii na jaalatu nama ofii na Nama ifii jaalatu osoo hin ta'in nama ani hin jaalanne nama jaalala eegalte. Kana oofti. nama ati hin jaalanne Nuti jaalatu. maal jechuu jechuudha. Nama ani hin jaalanne kan inni na jaalatu. Bro, si galchuu? Fakkeenyaaf amma nama ofii hin jaalanne kan ifii si jaalatu. Sababni isaa hoo? Maraqa nuti guddaa keessatti. Maal Sababni isaa hoo? Sababni hoo maal? Sabab. Dirri sababni na gaafachuun keessan bareedaa addas na jee na gaafachuun keessan. Mucayyoon taarika fiddee irratti mucaa wal qabda yoo Yoo jaalattee baadhagdee wayiidha. Inta si jibbuu miti akka fadhiyoonni si godhe waan isa jaalattuuf irraa fagaachuu hin dandeessu. Akkamitti itti koortu cufa? Qabdu. Just jireenya kee fuulduraaf kabajjee. Rabbi garaa nyaate mucaan garaa nyaate rabbi naa nyaate. Mucayyoon taatee miti mucayyoon achi geechee naanni nama ati haasaa jaalatu eegalte. Bultii teetiif illee jireenya keetiif illee. Okkoo anamma ana Taabiyaan orgaa kalaqaluu jirtu. Atama Dumash. Beda geeffatu. Dumash bakka kana dubbiitu na qabu. Dumash. Mucayyoon duraa maskiinuma rabbi naa nyaate. Namni wayii dhufee sotu mas jaalate. Hin jaalattaa isa dhiiftee. Wallaahi la'aziim irzaa'ii lubbuun keessaa san fuudhu yoo taate malee ani waa'ee hara jaallatti xiyyeeffatee malee dhiira biraatiin hin taqabbale jee yaadu. Hayyee fakkeenyaaf inni illee nama akkasii yoo qabaate akkam gootu. Inni moo Fakkeenyaaf ammaati Fatii jaalatta. Namni dhiirri biraa sotu dhufee si jaalate. namni amma bareedina jaami. Wallaahi la'aziim bareedina isaa. Askiti naam yalla. Namummaa isaa jaalladhe malee. Sejjamarani maal bareeda iyyuma. Faayisara bareedu dhiibbaa jira. Namummaadha malee bareedinni. Dhagaa gaafii xaabiyaan kalaqqale. Namummallee waan biraa osoo hin ta'in jasti waan barbaadu irraa. Mee dhaggeeffadhu waan Waan inni naa ta'u ani jaarsa kan hojii bultuu sanuu siin ta'u. Dhugaa rabbi. Okay. Kana irratti isa jaaladhe malee nagee wanti ijoof hin jiru. Guddi qabatee arraqee. Wallahi fatii jechuun ol kayyoo jiru lafa gattaa jiran gattaa waan jasti jiruu kiyya keessatti bakka. Wallahi garuu fatii Ngira keessa galu. wallahi nama ofii jaalatu osoo ta'in nama ofii si jaalatu.
bultii deetitti jiruu deefensatti illee baratamu. Baratamma afaan Oromoo baratamma afaan jaalanne nama onneessaa nama ifiisi jaalatu jechuudha. Amma waa'ee jaalalaa maaltu hiiku jeera Rasilaanii? Hin jiraami.